Yoo yaa jajjaboowwan nagaa keessan nagaa gootee viidiyoo haraatiin deebi'ee feetan jedhabsaa bisirra. Har'as waan shan isinitti agarsiisuun dhufe. Wanti shan feesbuukiidhaa waan shan beekuu kan qabdan jedhee isiniif murteesseen fidee dhufe. Warroonni hin geenye YouTube channel kiyya subscribe godhin jirtan subscribe gochuun mallattoo notification bukkeetti dhuftu tuquudhaan kan jedhu kaawwachuun yeroo hunda viidiyoon kun saffisaan akka isin qaqqabu taasifadhaan isiniin jedha. Gamanmaan immoo viidiyoo kana like share gochuudhaan cina dhaabaa gaaffii yoo qabaattan immoo comment irratti nu gaafachuu hin dagatina deebisaa qabannee isiniif dhiyaanna jechuudha. Gara qophii keenya irratti tole. Light Facebookii hundi keessanuu ni fayyadamtu jedhee yaada. Ni bantuusaa erga bantaniis immoo kun bakka tekstii itti barreessitan wantoota garaa garaa yaada itti barreessitan ni jira. Isarra tuquudhaan tekstii bakka jedhurra gaaffiiwwan adda addaa namootaaf guyyaa guyyaatti warri dhiyeessitan ni jirtu. Gaafficha akkamitti dhiyeessitu asuma irratti barreessu namoonni kaan kun hin ta'u kunoo isa kana otis IQ and A kan jedhu kana ishii kana jalaa kana filadhaa yeroo baay'ee kunoo asirratti ni barreessitu gaaffii gaafachuu barbaadan kunoo deebisaallee namni isiniif dhiyaata jechuudha. Amma fakkeenyaaf qubeen kunoo amma fakkeenyumaaf qubeen afaan Oromoo erga dhufee waggaa meeqa ta'eera jedhee mallattoo gaaffii fuuldura isaatti kaa'ee next kan jedhu kunoo jala gubbaa kanarraa nin tuqaa jechuudha. Isa ergan tuqee kunoo gubbaa kanarraa nan tuqaa post kan jedhu qofan tuqa. Yeroo sana na barbaade post godha kunoo akka kanatti. Namni immoo kunoo ask a question kan jedhu kanarra tuqeetu deebisaa isiniif dhiyeessaa jechuudha. Kunoo akka kanatti deebisaa isiniif galchaa jechuudha. Kunoo akkanattiin gaaffiiwwan adda addaa namaaf deebisuu ni dandeessu. Tokko jedha kunoo tokko isinitti agarsiisan jira. Inni lammaffaan immoo kunoo tuqsadee gara kanarraa ni deemtu. Kunoo tuqsadee kanarra deemtanii setting kan jedhu kana ni filattu jechuudha. Ishii filattanii gadi sittanii kunoo ija keessaniif waan murteessaa ta'e kunoo dark mode kan jedhu kanarra kaawwattu jechuudha. Sarra erga kaawwattanii kana on gootu ishii kana on akka deebiftanii on ni gootu kunoo ni gurraacha jechuudha. Bifa kana qabatee isiniif dhiyaata. Kunoo Facebookiin keessan ni gurraacha bifa gurraachaan akkanatti ni ilaaltu jechuudha. Ammas illee tuqsadee gara kanarraa ni dhaqxu. Ammas gadi siqxanii kunoo as keessa ammas setting kan jedhu kana keessa ni dhaqxu. Setting keessa gadi erga setting keessa laala kunoo passport and security kan jedhu kana keessa ni dhaqxu. Setting inni kun barbaachisaadha baay'ee sin barbaachisa hunda keessanii. Kunoo asirra simoor kan jedhu kanarra ni dhuftu yookaan ni tuqtu. Isa tokkoof ni cuqaaftu. Addanarraa kunoo ni sirreessitu waan hunda isaayyuu kunoo asii log out of all sessions kan jedhu. Kuni maalidha jechuu dandeessu hundi keessanii. Bilbila nama irratti fayyadamaa turtanii bilbila keessa feesbuukii keessanii namni illee fayyadamaa jira yoo ta'e feesbuukii nama sanarraa ni ba'a jechuudha. Kanaaf wanti kun isin gargaara sirrittiin kana log out ni gootu log out ni gootu bilbila keessan qofaa irratti afa. Settingiin kun settingii barbaachisaadha. Kanaaf viidiyoo kana like tuqaan isiniin jedhaan gammaatti daawwachaa jirtu ta'e isinitti akka tole abdiin qaba. Sadaffaadha. Amma immoo akkamittiin tamsaasa kallattii galuu dandeenya isa jedhu namoonni baay'een akka maximum geefaa namoonni baay'een tamsaasa kallattii ni galuu jechuudha. Tamsaasa kallattii eebbaa darbaa kunoo ila Oromiyaa 2011 ilaala. Tamsaasni kallattii akkamitti galama? Tamsaasni kallattii namoonni hedduun tamsaasa kallattii ni galu. Amma kunoo Tulluu Hirkoo ni beektu isa biidashin kunoo amma fakkeenyaaf kunoo namoonni hedduun tamsaasa kallattii kunoo tamsaasa kallattiiti jechuudha. Kun ifama isin jeeqeef tamsaasa akkamitti galuu kunoo live kan jedhu jala kanarraa ni filattu. Live edda filattanii kunoo live edda filattanii asirraa kunoo
as kaameraa sanaan ibsuu barbaadan ifa isaa yoo ibsuu barbaadan as ni gootu. Kanaan alatti immoo kun asitti immoo mata duree isaa ni barreessitu jechuudha waan irratti wannu jechuu barbaadanii. Kun asii tuttanii irreechaa hundee irreechaa kun jedhee kun akkanatti irratti naaf baasa. Asii immoo kun addunyaan haa arguuf hin barbaade amma addunyaan akka argitu hin barbaadani. Kun addunyaan akka argu friendiin keessan qofni akka argu namni tokko qofa akka argu namni eeyyanta sin qoftee akka argu amma fakkeenya ani qofaan godhadha sin garuu isa gubbaa public kan jedhu filattanii na sana irreechaa dan godheen go live jira inni ofiisaatiif naaf barreessaa jechuudha. Naaf barreessa ofiisaatiifu kuno akka kanatti kuno nan deemaa jechuudha. Kuno finished jechuudha nan danda'a. Kuno asii finished kan jechuudha kanaatu kan hin barbaadne waan ta'eef delete jedha. Delete godha. Siitingii isa dhumaan isinitti agarsiisa. Kun arfaffaadha jechuudha. Siitingii isa dhumaa. Sadee gara kanarraa ni dhufta kun baratamee achi. Siitingiin inni shanaffaa yookaan hin dhumaa kun siitingii ajaa'iba ta'edha. Feesbuukii keessan gara afaan Oromoo akkamitti akka deebisuu dandeessan isinitti agarsiisa. Kanaaf immoo laayikiin hin barbaachisa. Laayik tuqaan hin jedha yoo afaan Oromootiin fayyadamu warroonni barbaadan itti gammadu warroonni taatan. Laanguweej kan jedhu as keessatti ni filattu. Laanguweej eega filattanii guutumaa guutuutti gara afaan keessanitti kun afaan Oromoo jedheeti kun asitti naaf fida. Yoo isiniin finne immoo aan immoo gubbaan kana waan ta'eef asumatti isiniif fida. Afaan Oromoo kan jedhu nan filadhaa jechuudha. Amaariffis ni jira. Kun gara afaan Oromootti naaf jijjiireetu jira. Ilaala kun asirratti tekstii keessa barreeffama ilaala kun argama wantoota garaa kun asirraallee dubbisuu ni dandeessu. Galee jira hiriyoota keessatti maxxanfachuuf argama idda keessa gocha gaafiiwwan deebisi tamsaasa kallattii deebisi wanta ta'e gurguri keessummeessa dorgomi kan jedhu kun gaafiiwwan maxxansi kan jedhu kun asii afaan Oromootti naaf jijjiirame fuula ilaaluu keessan ilaaluu jedha. Kun afaan Oromootti naaf jijjiirame jira guutummaan guutuutti jechuudha. Kun afaan Oromootiin kun afaan biyya kan Chaayinaati. Kun amma fakkeenya kun sirratti kaffaltii beeksisaaf miidiyaa mootummaa to'atamuu Chaayinaa jedhama. Kun sirratti illee akkanatti naaf maxxanseetu jira. Anni kun siitingiin kun akkanatti illee kuma meeqaan kan kaa'u kun amma kun kuma 612 kun akka katti laayikii illee kaa'aa jechuudha. Afaan keenya afaan Oromootiin kun waan baay'ee guddaadha. Kanaaf immoo viidiyoo kana laayik godha. Gaaffii yoo qabaatan koomentii irratti nu barreessaa. Maal qabadhee akkan isiniif dhiyaatu illee koomentii dhuma irratti viidiyoon kun siitingiin kun kan dhuma baay'ee barbaachisaa waan taateef laayikii tuquun dagatiin laayikii na jajjabeessa. Akka viidiyoo biraatti walitti deebinutu naganaaf ta'a.